manni biraa kaasumaa inni ujoolleen allaqa isinii erginaa ummata harcee geessaa mankiif asliin mallaqa erguu dinnaan ustaani ummata harcee ummata geessa illee viidiyoo kaasanii jedhan. Viidiyoo poosti gootan maaliif kaaftan? Kadura kaawwaatni du'aa hin godhaa ture. Mashallah. Video san nama kuma akkasuma khalifi waraabne gara kuma diidamii wayii kan gara kuma kudha wayii akkasii daawwatee ture. Qajeelfama akka dur beeynutti gargaarsa yoo geessinu yaa san geessinu qofa osoo hin taane fuulduraaf illee hawaasni akka gargaaraman rakkoon teessan maali jennee gaafannee rakkoo isaanii himachiifne kaboo illee boo'ee du'aa godhus du'aa godhee boo'insa isaanii sanfaa ol baafnee salamada akka harkatan godhaa turre. Arrammoo akka warra binu geessinu utuu akkas hin goone gaafa geessinu ijoollota wajjiinuutu du'aa akka isin faadhaaf godhan haawwan keenya tokko tokko irraa du'aa isinii fuudhuu ture. Wahuma san haasoo kiyya kanina naase anillee naasoo naase haasoo akka namni badhaadhina haasa'u tokkotti naase jechuu barbaadeeti. Rakkoo namni hin finne rabbii fide waan jiruun akka nama sirna isaatiif quuqamee homiirraa achi qabuudhaaf tokkotti naase. Garuu wanuma sunuu hin taane dawwalanii godinarraa obboleettiin teenya makkiin dhageessee turte. Viidiyoo sana akkaan kaasuu fi fuuldurallee as keessatti nama tokkollee deeggaruu akka akeekkachiisa jarjaraan keenyan akka nuu ture. Waan sanirraaniin namni mana hulaan seenaa akka fedhees ta'u namni biyya hoogganuu jiru isaanii yoo isaan nun hayyamne waan kana galmaan ga'uus hin dandeenyu. Amanaan teessan tun takka ifuma duuba deebite isin bira hanuu geessu jettanii addan san bira isinii ga'uu hin dandeessu waan ta'eef qaalii isaanii goonee viidiyoo san qilleensarraa gabbuu jechuu. San booda ammoo rabbiin umrii isaanii nuuf haadhe. Bulchituu godina Harargee Bahaa Aadde Miskii Mahammadiif illee dawwaleen waan turetti himee eegaa waan isa booda isin nama galataatii amata 4-3 hawaasa kana nu wajjin deeggartanii bakka qabne bishaan baaftanii bakka beela qabdu beela baaftanii nu wajjin gammoojjii fi baddaa gaara buutanii baatanii tabba baatanii buutanii nu wajjin lafaa turtanii. Akkamitti ka hawaasa ka bankin transfer ta'ee sanniin bakka tokkotti waliin qabdanii I think risiitiin suni miliyoona 2 wayi 100 wayi 100 maal sun risiitii abbaa shannatti fakkaata. Risiitiiwwan sanniin ganama bakka tokkotti maxxansa haalidee ishee godhaa jala risiitii jedhaa jira waan ta'eef gaas risiitiin hin jira. Risiitiin hin jira. Ganama risiitii sun yoo viidiyoo uummatallee maxxansuu isin dhoogan risiitii rakkoon qabu. Risiitii uummata maxxansa aljala koomentiitti risiitii tokko kana lammata mootu amma hoo rakkoo uummata kanaa uummanni kun yoom ga'ama gargaarsi kun? Wallahi maallaqa amma jenne kanarraa hoo uummanni gargaarame jira. Maallaqa amma miliyoona 3.7 wayii kanarraa uummanni gargaarsi bira ga'ee jira. Kaafee hoo yoomi? Midhaan gara kintaala 500tu daakamee jira. Kintaala 500 san gara 200,000 miliyoona 200,000 irraa miliyoona 2 kafallee fiiti daakanii lafa taa'u jirti. Akka kaayoo teenyaatti silaa waan nurraa hafee fi maallaqa hafees kaninee fi amma kudaa kennee hawaasa biraan ga'uudha. Tunuun warga qabamnaan hanguma daakame sanirra dhaaba. Inshallah yoo rabbiin fedhe gaafa san fe'anne kabiraatti nu hidhaatanii ka Bukaariinis bakki Afrikaattis akka isin jalaa guutamtee midhaan lafa qabeen teenya kana isinirraa fe'annee booda daayitan jenneen taa'u jira sanirraa kintaala 500 irraa 50 kiiloo 50 nama 300 dadargeessinee araddaa qabsoo tokkummaatti dheengadda hirree deemne ka viidiyoo gartan san jechuudha. Viidiyoo irra kaasuu araddaa de tabe ayye garatoma ayye ana dadar araddaa
qabsoo tokkummaan na fakkaatti. Dadararraa kiiloomeetira 3 immoo 4 akkasitti seenee magaalaa sirra. Taakasiiti yoo rabbi fedhe ammas fiidiyooma waraabnee maxxansuu yoo baanne akka isin walirra guuttattaniif nullee hin beeki. Akki silaa qajeelfamni jiru fiidiyoo osoo waraabne biraan geenyee qeebalchee muda sadaqaan tadhoo isaatu rabbi bira so'aaba qabaa nuun jee hiyyaan sana ogaa nu dawwalu. Sannuma beeyna beektaa nutillee kitaaba yoo xiqqaatellee numaa turre beeka. Garuu natti himuu ture sadaqaan tadhoo isaa turre caalaa maaliif mul'iftan waan jiru. Mul'isuu nuti ummata amaanaa nutti ergate kana hawaasa biraan geenyee fi kunoo biraan isinii geenye yoo barsiifne malee arra barri bara dukkanaatii miti. Arra barri bara dukkanaatii miti bara namni ulaa cufatee waan fedhe raawwatu miti. Bara ifatti namni ifaa hojjetudha. Dirqama namni waa kenne kun nutis namni nutti erge namarraa guuree nutti erge. Namni maalleen irraa guurame sunillee amaanaan isaanii galma ga'uu harku fedhan. Warri amaanaa namarraa guuree nutti ergelleen amaanaan hawaasaa isaanirraa bakka ga'uudha fedhan. Kanaaf fiidiyoo waraabna malee ajanda qabnu waan jiru itti himuu turre wal fahamuu hin dandeenye. Garuu sanuma hundaa'uu bulchituun godina addi miskiin nu fayyiftee jirti. Yoo rabbiin fedhe feesbuuka keenya waa waraabnee ol baasuullee yoo baanne biraan ga'uu keenya hangam akka biraan ga'e waraabnee keeysaanis ta'u isiniif erginee haala sanirratti yoo rabbiin fedhe biraan ni geenyaa waan jiru yaada qaba yoo rabbiin ol laaffise. Tole ustaad galatooma agarra isin tursiisuun gargaarsa irratti illee miidhaa gara ga'e roorroo garagara waan quba qabuufi an namoota baay'ee akkatti wallaalan kennatti duulee dhabne waan ta'eef wallaahi yoo jechuma hagumaan isin fiduu kanaafuyyuu akka carraa waa isin mudatan wallaahi afoon alla hamtuu irraa ammallee waan tokko namoota baay'ee warra hojjetaa mootummallee as jala jira waan ta'eef nuti ummata kenna nu siyaasa kamirraayyuu bilisa gargaarsu namaa goonu haqa haadhaaf abbaan kennurraa qabaniif haguma sirte nu beeku kanaaf haadhaaf abbaan kenna osoo nama baay'een nu hordofu hin miidhamin jennee okkisa dhabnallee itti kadhanna malee nuti deeggaraa dhaaba kamiyyuu miti ustaazallee amaanama itti kennanne kanaan warri siyaasallee warri biyya bulchitanillee nu hubadhaa amaanaa ummata irraa guurree ijoolleen isaanii biyya alaa jiran hawwata irraa dhalatan yaadatanii walitti qabnee ustaazatti ergine karaa dhumarratti wanni dhaamattaniif wanni hawaasaa dhaamtan yoo jiraate makii carraa kennaa makiin gaafisa irraa qabdu yoo jiraatte isin gaafattu haga makiin qophooftutti dhaamsa qabdan hawaasa kanaaf yoo jiraattan dhaamadha jechuun keessa deddeemee biyya keessa jirtanii ani isin rakkoon qabu hayyee makee dubbacha feete hayyee. Hayyee ustaaza hedduu takka dhugaa dubbachuu malee wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhansan waliis ni beekna waliifis ni beekna waan ta'eef jilas rakkoon qabu qalbiin cabinaa jechuu barbaadeeti. Galatooma ulfaadha nuti gaafii gaafillee akka ummatti isinirraa hin qabnu haqa ummataati waan ta'eef ummanni nu gaafannaan isin gaafanne isinis amanuu dhabnee miti yoo zani nutti baddan afoonaa illaahi hawaasa kanatti dhaamattan yoo jiraate dhaamadha. Qalbummaan xiyyaa'uu amaanaan hawaasaa dila kana bira turuudhaaf hedduun rakkachaa jirti. As dhufee hangana firraa dubbadhee waan keessa jirruu fi akki keessa jirruu fi akkitti jirru deeggarsa kana hawaasa biraan gahuu nu dhorkuu isaan naa dhaga'uun hedduu na gammachiisa wanneen dhaammadhu. Rabbiin qixxaan subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti yaa ayyuhal ladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanuu an tusiibuu qawman bijahala ifaan nu biraa kute yaa warra natti amantan jee maqaa imaanaatiin nu yaamee yoo namni tokko dhufee waan takka ta'e isin hin beekne isinitti hime jirjettanii namatti hin tarinaa dura adda baafadha nama madeessitanii eegasii maaliif nama san akkas godha maaliif akkas jaan jettanii waan jettanii waan daleeydan irra deebitanii sheenaa hin qabanne dursa waa adda hubadhaa waatiin talaa waa adda baafadhaa nuun jaa. Kanaaf waan takka adda baafachaa deemuun gaariidha. As durallee obboleeyyan keenya akka amaanaa nu biraan ga'an as baanee hanganaan nu bira ga'eennee maallaqa xixiqqaas qaba takka nu biraan ga'anis hundumaa lakkooynee himnee hawaasa biraan ga'uu akka qabnullee waada isinii gallee gaafa biraan geenyallee deebifnee gabaasa isinii goone inni addaan baane namni
beekneedhu har'a amanaa osoo galmangeen nu bira turuun akkas liifaallee shakkitan isin godhuutu mala makkii fi isaanillee koolumaanuu shakkitan isin godhuu mala laata maallaqa ittiin ergini maaliif rakkoon uumamte maaliif maal waan hedduu isin keessatti uumuu danda'a ammoo yoo adda baafattan wooma san hundaa'u tasgabbumaan nageumaan adda isinii baatee hanga rabbiin nuu laaffisee haalli nuu mijaa'ee biraan isaan eeggatan amma ka jarjaree isaanii maallaqa ummataanii nyaattan jiruus tarii jiraachuu danda'a. Maallaqni kun hin nyaadhamne jechuu gaafa bartu immoo sheenaa si dhagama maaliif hin jarjaree obboleeyyan kiyyaan akkas ja'a waan jiru si dhagama jechuudha. Haqiiqaan jirtu isaa waa takka qarshii takka irraa hambifatanii doolaara takka irraa hambifatanii osoo hin taane akkuma amanaan isaan bira geessetti waliin qabanii wooma jiru hundaa'u nu biraan ge'an. Nutillee ammoo baafnee hawaasa biraan ge'ullee yoo dadhabne akkuma dhuftetti miliyoona 2 karraa baafne malee tun akkaawuntii irra taa'u jirti. Waan akkasiitti wal hubannoon haa deemnu jarjara haa deemnu jarjarri hojii sheeyxaanaati. Sheeyxaanni waliin nama dha'eetti obbolummaa namaa balleessa tokkummaa fi jaalala jidduu namaa jirtu balleessa. Waa adda baafachaa deemuun suuta janii deemuun tasgabbaanii deemuun sifa bilchinaati namni gaafa bilchaate hin jarjaru waa adda baafachaa suuta jee deema. Suuta ennee tasgabbiidhaan waa hubachaa waa gaafannee adda baafachaa akkasitti haa deemnu. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كما ربين جو وأنت كيوم بين نما بيخو غافتن نما بيخو غافتني أتبافتني تشيبو دلولو يوت هذا لولن تولو يوت هذا تولن أكسي خنومان سن دامت شو بربادة جولة تينا تكون ما غباتني مالك ديلا سمبوفتني نبران جيسن يو تكون ما تنجرانه مالك ديلا سني متي نما ديلا خنا ولر كوني جبات نمو فجأة خبا بي خبا بنسين أتوان تي فكا والدينه والفجارنه خبا بانه تكون ما تين نبكون هند تجبات جمتة كتبوتو tasgabboonee waa hubachaa suuta bilchinaa waa adda baafachaa deemuun dhaamsa fiyyaa galatooma ulfaadhaa rabbi si wajjin ufaa jiraattu nuti inshaallah akkuma inni ammallee itti deemna amanaa teessan galmaanni keenya gaafa galmaan keenya wal hubachiifnaa nu duraan gargarinaa nu obsa akkuma reefu jee magaalaan akka manaadhaan nutan hin taatu akka nuti feenuu fi isinis feetan isaanis fedhan amanaan guyyaa 2-3 keessatti hawaasa bira ga'uudha akka nuti feenu san nuun taane waan ta'eef inshaallah akka rabbiin fedhutti hawaasa bira ni geessi isinii ni garsiifna walittis deebinee wal hubachiifna hanga suuta tasgabbumaan nu eeggadha jara kanaas nu duraan tuqnaa nullee nutti hin jarjarinaa isiniin jechuu barbaadeetti haala tokko tokko gaa walumaan beeknu wal beekuu irra walii beekuu wayya ka jaansan nuu beekaa jechuu barbaadeetti isaanii beekaadhaa jechuu barbaadeetti galatuma. Tole hayyestaa. Tole hayy. Ulfaata.